Sumayyaa obboleettiin iddoo mana hidhaatii akka baste dubbataatii jirti. Egaa obboleettiin ishee biyya biraarraa ishee eessuma isheetti dawwaltee eessumni Sayidoofaa jechuudha. Eessumni Sayidoofaa akka mana hidhaarraa ishee baasuu taasisteerti jechuudha. Egaa gaafa mana hidhaarraa baastu waan waadaa galchisiistee baasiste tokko qabdi. Akkuma sagalee ishiirraa dhaggeeffataa turretti egaa silkiirraa itti dhageessisaatii turte. Sagalee ergiteefiti jechuudha kan isheen jirtu. Ijoollee targisiisii rakkinni isaa ijoollee arguu barbaadeeti malee dhimma biraa wanti inni mana hidhaa si galcheef hin jiru. Ammas yoo ta'e immoo illikii kan walitti qabachuu dhiisatii walii galaatii ijoollee itti argisiisiti. Mana hidhaarraa illee hin baataa jettee ishee jajjabeessaa turte jechuudha. Obboleettiin Sayidoo Sumayyaa jajjabeessanii turte jechuudha. Kuniyyuu ta'ee maaloo goote bareedaa Sumayyaanii wanti kaona dhaqee fuudhatu ijoollee achii yookiin immoo hin beeka waan ta'eef bakka haadha koo bira jiru ijoollee waan ta'eef bakka ijoolleen jiran dhaqeeti halaalu malee itti hin kennu jechaatii jirti jechuudha. Garuu baay'ee nama dhibdi maaliif hoo jettanii obboleettiin Sayidootii jechuudha. Obboleessa ishii irra Sumayyaa caalchifattee akka isheen mana hidhaatii baatu akkasuma immoo ilmoo sana akka itti argisiistuuf waadaa isii galchisiistee mana hidhaarraa isee baaste jechuudha. Isheedhaaf oogdee obboleessa isiirra isii caalchifattee akkasuma immoo wasiilli isaaniillee akkasuma aggootaachin jechaati jechuudha kan ture inni kunillee akkasuma immoo Yesu aggootuno jechaati kan isheen turte. Egaa wasiila isaaniiti jechuudha. Wasiila Sayidoofaati mana hidhaatii ishee kan baase jechuudha. Sababa akka inni baasu kan taasise immoo eenyudha? Obboleettii Sayidootii jechuudha. So kanaaf iyyuu isheen iyyuu obboleessa ishiirra ishee caalchifattee Sayidoorra Sumayyaa caalchifattee Sumayyaan akka mana hidhaatii baatu ishee taasiste. Sumayyaan immoo jecha garoo sana isheen jetteen akkasuma isheen akkas isheerra caalchifattee isheen ishiidhaaf ulataa guddaa kana oolte dagattee yoo maal jette bareedaa amma wanti kawanaa dhaqeeti ijoollee achitti ilaalu malee ani hin jedhu. Fidu dhiira yoo ta'e dhaqeeti ijoollee haa ilaalu malee achitti bakka barbaade intini isaanii adarashaa isaanan kennaa fi duras yoo ta'e hin beeka. Ijoolleen haadha koo bira jiru dhaqeeti haa ilaalu malee ittiin argisiisu burraa karrayyochaa ta'e jechuudha kan isheen jirtu. Garuu gaafa mana hidhaatirraa baatu nan argisiisanidha jechuudha kan isheen baate. Ijoollee nan argisiisan jetteeti jechuudha kan isheen baate. Amma immoo dhiira yoo ta'e dhaqeeti haa ilaalu malee hin argisiisu ijoollee jechaati jirti jechuudha. Garuu Sumayyaan balleessa guddaadha kan isheen goote. Miknaatum obboleettiin isaa ishee irra caalchifattee ishee ofitti aansitee ishee akka obboleettii sii godhatte. Garuu akka seeratti yoo jenne ishii fi inni garaagarummaa hin qaban. Sumayyaa fi Sayidoon isheedhaaf garaagarummaa hin qaban. Inni obboleessa ishee isheen obboleettii jechuudha. Haa ta'u malee immoo Sumayyaan immoo irraa akka ormaatti baay'ida ta'aatii jirti. Irraa siqaarti, irraa fagaachaarti. Haa ta'u malee kun hundinuu ta'e immoo obboleettiin Sayidoo isheedhuma irra ofitti aansite. Sayidoo achi ofirraa qabdee ishee ofitti aansite jechuudha. Akkuma arginuttu Sumayyaan immoo amma ishiin oolmaa ishiin oolteef sana ooluu fi dadhabde jechuudha. Maaliifin dhaqeetii haa ilaalu dhiira ta'e malee ijoollee kanatti hin argisiisu jechaati jechuudha kan isheen jirtu. Innaa fuulli ishii immoo wanti achitti nama faana wal loltee waan akkasiitti na fakkaata jechaatidha kan isaan jiranii. Yaagaa achitti nama faana wal lolteedha egaa yeroo dubbataa jiranitti. Achi keessatti nama faana wal lolte natti fakkaata mana hidhaa keessatti. Fuulli ishee akka waan maadaatii wayii qabu waan ta'e tatta'eetii jira. Egaa fuulli ishee baay'ee jijjiiramteerti akka duraatii miti. እንደውም ተመቸሽ ምናምን jechaanitii turanii ምንም አልተመቻትም. Waan itti tamacha'e tokkollee hin qabu. Fuulli ishii duraan akkana miti baay'ee bareeddu turteeyyuudha. Kaayaa kaameraallee haa ta'uu hin beeku malee amma immoo fuula ishii baay'ee xawu jettee gurraachoftee illee jirti. Homaa waan itti tole takkallee hin qabdu. Inna haa ta'u malee iyyuu silaa waan waadaa galtee dhufte sana mirkaneessuu qabdii turte. Miknaatum isheen ishee amanattee ishee irra caalchifattee waan kana goote
Amma Saidoon intala sana yookiin obboleettii isaa sana waan tokko gochuu danda'a. Isa faana wal loluu dandeessi. Miknaata baay'eetu uumama jechuudha. Sababa kanaatiin lamin Saidoon amma hin beeku. Ijoollee koo argadhaa, ijoollee koo gaafa gara seeratti dhiyaatu, ijoollee koo naaf fiddii, ijoollee koo natti argisiistee raawwateeti kan inni taa'eetii jiru malee Sumayyaan mana hidhaarraa hin baati, namni ni baasa jedhee hin yaadne jechuudha. Miknaatum namoonni hundinuu namoonni baay'een itti dhufanii gaafa gaafatan sarmaafii hin jiru, tole jechaatii hin jiru waan ta'eef. So ishiin amma haala kamiin iyyuu ta'u ishee baasteerti. Garuu garma eenyutiin baate akkuma waan Saidoon mana hidhaatii ishee baasetti yaaduu qabdu jechuudha kan. Maaliif obboleettii Saidoo fi Saidoon garaagarummaa hin qaban. Akkasuma immoo wasiila isaati deebisee kan akka obboleettiin akka inni baasu taasistee kan baase wasiiluma isaati jechuudha. Garaagarummaa hin qaban, isaan tokkuma waan ta'aniif yaa otoo Saidoon hin beekin mana hidhaarraa baateedha yoo ta'e malee akkuma waan inni baasetti jechuudha. Wanti kun kan dubbatamu. Haa ta'u malee amma Saidoon kana booda maal jedha laata? Akkam ta'a? Maaltu isa mudata? Ani hin beeku maaltu akka mudatu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e miknaatum amma inni ijoollee kootan argadhaadhaan kan inni taa'aa jiru. Ijoollee koon argaa. Ijoollee kana fudhateellee biratti yoo guddisuudhaaf itti mijachuu baate ijaan arguudha kan inni barbaadu. Ijoollee koo ijaan arguun barbaada. Bakka akka abbummaa ta'etti mul'achuun barbaada. Ijoollee kana arguun barbaada. Ijoollee koo ijaan argee dhungachuun qaba. Ijoollee koo ijaan argee bakka akkasiidha jechuudha inni jechaatii jiru. So si'a harkatti kuttee jechuudha. Obboleettiin isaa kan hundumaa kan balleesse eenyudha? Obboleettii isaati. Obboleettiin isaa otoo eessuma isaa itti dawwaltee akka inni baasu taasisuu baatte kun hundinuu dhufu. Sumayyaan immoo amma as geessee hin argisiisu jechaatii jechuudha ishiin jirtu. Yoo barbaade yoo dhiira ta'e dhaqeetii haa fuudhu malee dhaqeetii iddoo isaan jiranitti dubbisu malee hin fidee ittiin argisiisudha. Akkasuma immoo ijoolleen haadha koo bira jiru, haadha koo biraa fiduus hin danda'u jechaatii jechuudha isheen jirtu. Egaa hagammaatti gara manaatti hin gallee gara manaatti immoo gaafa galtee takka boqatteetii yaada ishiillee jijjiirrattee maal akka jettu immoo isheetu beeka. Malee amma akkuma carraa ta'ee akka mana hidhaatii baateen bakkee irratti jara isaan kanaaf dawwaltee fi bakkee irratti eeganii isaanitti jechuudha kan ishiin odeessatii turte wantoota kana. Kanaaf iyyuu takka immoo boqattee sammuu isheellee firii gootee of yaadattee ofitti deebitee akkamitti akka iddoo kanallee geesse akkamitti immoo achitti mudannoon maal akka ishee mudataa ture osoo guyyaa dheeraa achi keessa turte maaltu akka ishee mudatu ammas immoo deebisee obboleettiin ishee baaste kun immoo maalidha ishiinoo maalii kooti jettee ta'u gadi teessee itti yaaddee tarii of keessa deebuu dandeessi yaada ishii kana. Amma aariidhaanis waan jirtuuf akkasuma immoo dadhabbiidha waan jirtuuf reefachii baatee dhufte waan ta'eef yaada gaarii kennuu dhiisuu dandeessi. Sababa kana ta'eef mee takka boqattee sanaan booddee immoo maal akka isheen jettu rabbitu beekaa ta'e jetu meeqna Saidoo obsa siif haa kennu rabbi.